Alamanan sa naman mati watin kami totra watator miya media network kodu dile harra kamne dan nesnitimna Muhammad Fantaletim gudna wala gabaha ana sibu sureti torban kana oranak inda amlishon Fantaliya marabanani lubuna masoddami tokko oli darbun aghamem qabenyu mata samamu fi barbade famura gan sanada achirran daqabe ni addesa gabasa kanda israj sabaftu lubse sanadni ana sibu sirerra qindaa'e nuuf ergame kun akka addeessutti waraanni qindaa'an kun erga ummata irratti humnoota Fantaliya Amaraatiin banamem torban darbeetii jiram meeshaalee waraanaa gurguddaan kan deeggaraman humnoonni kunneen lola'aanicha irratti bananiin gandoota baadiyaa sadeerratti miidhaa hamaa qaqqabsiisutu ibsamem lubbuu namoota nagaa lakkoofsaan 30 ol ta'an darbuun ragaaleen ni mul'isu booruma kanaan ganda agaloo tuulamii jedhamu keessatti qofam namoonni nagaa baay'inaan 27 ta'an ajjeefamaniitii jiru namoota ajjeefaman kanneen keessatti daa'imman haadholii fi abbootiin akkasumas dargaggeeyyiin ni argamus jedhameetii jira namoonni gariin madaa'uun hospitaala seensifamuu isaanii ragaan arganne ni mul'isa namoonni miidhaan cimaan irra qaqqabeem hospitaala seenan ammoo 10 dhaqqabanii jirus jedhameetii jira waraana Fantaliya Amaraa kanaan shamarran Oromoo sadi humnoota kanaan butamaniin hanga ammaatti eessatti akka geeffaman hin baramin jedhameetii jira lola qindaa'aa Fantaliyiin Amaraa ummata hidhannoo hin qabne kanarratti banameen manni jiraattotaa gubachuun qabeenyaan hawaasaa saamamuun akkasuma misoomaawwan bu'uuraa buufata fayyaa fi manneen barnootaa gubatanii jiru jedhameetii jira ganda Agaloo tuulamii keessatti manneen qonnaan bultootaa 800 guutumaan guututti kan gubatan yoo ta'u horii gaafaa fi kottee duudaa dabalatee beeyladoonni saamaman baay'inni isaanii 10,000 fi 100 caalaan akka ta'em ragaan argame ni mul'isa abbootii qabeenyaa gandichaa kan ta'an obbo Malkaamuu Fayyisaa fi Mitikkuu Wadaajoo ajjeefamuun manni baaburaa midhaanii isaanis gubachuun ragaan arganne kanarraa hubachuun danda'ameetii jira jiraattota kanneen jalaa boqqolloo kuntaala 7,000 buna kuntaala 900 humnoota Fantaliyyii kanaan mancaafamaniitii jiru Ana sibu siree ganda diichoo abbaa garmaamaa jedhamu keessattis bifuma wal fakkaatuun duguggaan sanyii wal fakkaataan taasifamu ragaan argame ni mul'isa mannii fi qabeenyi qonnaan bultoota akkasumaan qabeenyaawwan gara biroon abiddaan barbadeeffamuu ragaan sanada kanaa ni argisiisa ganda diichoo abbaa garmaamaa keessatti haleellaa Fantaliyiin Amaraa banan kanaan lubbuun namoota 4 kan darbe yoo ta'u isaan keessaa namni tokko dubartii ta'uun ragaan sanadichaa ni addeessa gandicha keessatti walumaa galaan manneen jiraattotaa gubatan baay'inaan 200 yoo ta'an beeyladoonni saamaman ammoo 500tti tilmaamamu oomisha midhaan nyaataa callaa barbadeeffaman ragaa buqqaatota irraa walitti qabneen jechuun sanadicha irratti kan ibsame ammoo midhaan callaa kuntaala 7,000 fi mallaqni hedduunis ummata kana jalaa saamamuudhaan ragichi kan mul'isu haleellaa qindaa'aa kanaan magaalli ganda baadiyaa Agaloo jedhamuun guutumaan guututti barbadaa'ee hadiyoomee jiraachuusaa kan ibsu sanadichi haleellaan kun hanga yoonaatti jabaatee itti fufuun gara gandoota baadiyaa birootti darbaa jiraachuu argisiisa xumura sanada kana irratti ummanni qeef qabeenya isaarraa buqqaafame kun gaaddisa jalatti boqatu dhabeem rakkoof saaxilamee jiraachuun ibsameetii jira gargaarsi midhaan nyaataa fi birmannaa namummaa atantamam akka barbaachisus eerameetii jira Fantaliyiin Amaraa godina Wallagga Bahaa aanaalee hedduu keessatti rakkoo wal fakkaataa qaqqabsiisaa jiraachuu isaanii yeroo adda addaatti gabaasaa turuun keenya ni yaadatama Qamoleen nageenya mootummaa Itoophiyaa namoota lubbuun jiran biddaan gubanii osoo ajjeesanii viidiyoon agarsiisu mul'ate dallansuu uumem viidiyoon kun kaleessa irraa jalqabee marsaalee hawaasummaarra naanneeffamaa jira gabaasa qindaa'ee Faayizaa Eliyaastuu dhiyeessa bakki isaa naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Gubaati jedhe mootummaan Itoophiyaa viidiyoo marsaalee hawaasaa irratti gadi dhiifame irratti namoonni harka duubatti hidhamanii wayita humnoota nageenya mootummaatiin ibiddatti darbatamantu mul'ata yakki gara jabeenyaa kun nama hedduu rifaasise waan hoodaa fi safu maleessa kanas balaaleeffachuudhaan namoonni siyaasaa fi fayyadamtoonni miidiyaalee hawaasaa hedduun viidiyoo kana erga arganii qalbiin isaanii cabu kallattii adda addaatiin ibsachaa jiru viidiyoo kana gubbatti qaamoleen nageenya mootummaa uffata seera qabeessa uffatanii fi hidhannoo meeshaa waraanaa qabatanii gochaa kana wayita raawwatantu mul'ata poolisoonni kunneen walharkaa fuudhanii afaan Amaaraatiin yeroo dubbatan ni dhaga'ama gariin ibiddatti qabsiisanii gariin ammoo nama lubbuun jiru harkisanii fidanii ibidda keessa ruuqan warri hafe ammoo ibidda itti tuqan isa boodas dubbii dubbataniin gubadhu kana caalaa nu gubde lubbuun keessaa hin baane ibidda itti dabalaa yeroo jahan afaan dhala namaa keessaa jechoonni murtii bineensummaa namummaa hin heedanne yeroo dubbatamantu dhaga'amam
Uffatni seeraa poolisoonni kunneen uffatan walii lama. Tokko kan qaamolee nageenya naannoo Amaaraati. Kan lammataa immoo kan humna addaa naannoo Kibbaati. Poolisoonni uffata seeraa milishaa fi humna addaa naannoo Amaaraa uffatanis keessatti argamu. Arrabsoo safuu hawaasichaa faalleessan dabalate. Gochi rifachiisaan kun namoota hidhannoo maleeyyii irratti raawwachuun isaa wantoonni agarsiisan ammoo namoonni harkifamanii ibiddaan gubaman kunneen uffata seeraa fi hidhannoon isaanirraa mul'atu jiraachuu dhabuu isaati. Waajjirri tajaajila qunnamtii mootummaa Itoophiyaa dhimmicha ilaalchisuun ibsa ganama kana miidiyaaleef kenneen gochi kun godina Matakkal aanaa gubaatti raawwatamuu ibse. Viidiyoon marsaalee hawaasaa irraa deddeebi'aa ture. Gochi gara jabinaa lammiilee nagaa ibiddaan gubatanii akka du'an taasisu ta'uu ibsichaan eeramee jira. Gochi kunis aadaa fi duudhaa biyyattii kamirraayis adda kan ta'e yakka suukanneessaadhaa jedhamee jira. Humnoonni fiinxaaleeyyii Amaaraa daangaa naannoo lafaa naannoo Amaaraatiin ala ba'uun Beenishaangul, Tigraay fi Oromiyaa keessatti gocha gara jabeenyaa akkanaa raawwachuu erga eegalanii waggaa 3 caaluuf deemam. Godina Baalee Aanaa Madda Walaabuutti balaa hongee mudatee lubbuun namaa fi beeyladoota darbaa jira jedhameen torban kana keessa gandoota beelli kun itti hammaatan keessatti daa'imman 3 lubbuun dabruu odeeffannee Naayimaa Umar dabalata qabdi. Jiraattonni godina Baalee Aanaa Madda Walaabuu Oromiyaa miidiyaa neetworkitti akka himanitti hongee mudateen uummanni aanichaa beela hamaaf saaxilamuun gara gaaga'ama lubbuutti deemeeti jira. Torban kana keessa gandoota beelli kun itti hammaatan keessatti daa'imman 3 fi beeyladoonni lakkoofsaan hedduu ta'an dhumanii jiru. Sababiin hongee kanaatis dhabamuu roobaa waggoota 3 dabranii ta'uu himani. Hongeen aanichatti mudate jiruu fi jireenya hawaasichaa qormaata jabaa keessa buusee jiraachuu kan himan jiraattonni haalli jiru akkaan yaaddessaa akka ta'es himanii jiru. Hongeen beela fide naannicha jiru to'annaan alaa ta'aa jira kan jedhan jiraattonni keessumaa gandoonni tokko tokko haala garmalee hammaataa keessa jiru jedhani. Walumaa galatti haalli hongee fi beelli Aanaa Madda Walaabuu keessa jirtu to'annoon ala bahaa jira. Ispeeshaalii gandoota Raajii, Horokoree, Bariisaa, Gobeellee, Madichoo, Golojowwee, Warree, naannawaa Bidiree fi gandoonni hafan muraasni gandoota sadarkaa beela cimaa keessa jiran jedhanii listi godhamanidha. Jiraataa ganda Araajii kan ta'e Abdoo Ismaa'il abbaa maatii 15 je maatii dhiisee waan nyaatan barbaada bahee dhukkubsachuu fi daa'imman torbee kana keessa du'an keessaa tokko kan isaa ta'uu dubbata. Nandi lama. Maatiin nama 15. Waan maraan fixanne. Gara waggaa 8 jira. Qubeeti. Bakka akkanaa waan jiran dhabne. Maatiin iyyuu mana tokko garaan bu'e. Yoo tana gurra kamsaa maroo argamsaa yoo. Kamsaa maroo balee garaan bu'e. Gargaarsi midhaan nyaataa hamma tokko uummata Baalee Roobee irraa guuramuun gara kantiibaa magaalaa Roobeetiin dhaqqabee turu jiraattonni eeranii tahullee gargaarsi kun gahaa miti jedhanii jiru. Jiraattonni qaamolee dhimmi ilaallatu hundarraa deeggarsa hatattamaa akka barbaadan dhaamanii jiru. Karrayyuun har'a jireen kaarratti bahuun galtee filatee gadaa haaromfataa jiraachuun himameem. Jireen kaarraa lafa falannaa yoo ta'u miseensonni tuuta gadaa shananuu achitti wal gahanii jiru. Namoonni Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada isaanii kennan kaayyoon walgeettii kana ajjecha abbootii gadaa tuuta gadaa michillee sababeeffachuun akka danee Oromootti waan gale filatanii heerattiin bulmaata gadaa kan dur caalaa cimsanii itti fufuufi. Jiraatan qaamaan achitti argame tokko erga abbootiin gadaa tuuta gadaa michillee ajjeefamanii hojii maatiin sirna gadaa kan tuuta gadaa michillee dullachaa addaan citee ture jedha.
Hojmaata sirna gadaa itti fufsiisuuf guutuu hawaasa Karrayyuurraa tuutni gadaa shananii dirmajii meelbaa michillee halchiisa yookaan duula fi roobaleen har'a lafa falannaa jireen kaarraa jedhamutti qubatanii jiru. Tuutni gadaa shananuu kan baasuu fi dullachaa wal gahuun abbaa gadaa dabalatee jallaa abbootii gadaa michillee haala suukanneessan duguugaman bakka buusuuf qophaa'aa akka jiran jiraatan kun himeera. Erga jecha suukanneessan kun jila abbootii gadaa tuuta gadaa michillee irratti raawwatame gabalaan dullachaa gaddarra ture. Garriin hin afuufamu dhiichisni warra gadaatis dhaabbatee ture. Haaromsa kana booda garriinis ni afuufama hoggansaa fi sirni hawaasa geggeessuu tuuta gadaa michilleetiin raawwatamus bifa haarayaan cimee kan itti fufutaa jechuun dubbateera. Kana milkeessuuf miseensonni tuuta gadaa shananuu tulluu jireen kaarraatti bahuun ammeenya gadaa michillee irratti raawwatame falatanii heera uumatiin waaqadhaa taasisuun furda hobba'uuf karoora guyyaa 3 akka qabatanidha jiraatan kun kan ibse. Sirna gadaa Karrayyuu kan dullachaa haaromsuu kana keessatti iddoo awwaalcha abbootii gadaatti biqiltuun odaa fi ejersaa ni dhaabama jedhamee eegamas jedheera. Guyyaan abbootii gadaa nama korma garaa hidhe warra ulfoo fi qaalluu dabalatee jal'aamni abbootii gadaa waraana mootummaatiin itti ajjeefaman godaannisa seenaa ta'uun bara baraan akka yaadatamu abbootiin gadaa tuuta gadaa shananuu heera lallabuun ni raggaasisus jedheera jiraatan odeessa kana nuuf qoode. Waldaa Biiftuu Oromiyaa bahaa daldala keessa baasuuf shirri hojjetamaa jiraachuun himameem waldaan kun daldala jimaarratti bobba'e jedhameera. Naimaa Umar ammas irra deebiin dabalata qabdi. Namoonni dhimmicha itti dhiyeenyaan quba qaban Oromiyaa miidiyaa neetworkiitti akka himanitti waldaan kun seeraan hayyama argatee jimaa ala ergii irratti bobba'ee jira. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa abbootii qabeenyaa PP waliin hojjetaniin adeemsi daldala isaanii danqamaa jiraachuu himanii jiru. Erga dhiyeenya kana manguddoonni Harargee lamaan irraa ijaaramuun bakka bu'ummaa daldala jimaa Harargee gaafachuuf mootummaa waliin dubbachuu eegalanii as shirri kun eegalee ja'ani kanneen dhimmicha irratti dubbifne. Waldaan Biiftuu Oromiyaa bahaa tibba kana akkuma jimaa ala erguuf qophaa'ee magaalaa Dirree Dhawaa seeneen jimaan sun osoo hin ergamin hafee ja'ani. Qaamonni mootummaa wajjin hidhata qaban daandii qilleensaa Itoophiyaa waliin wal ta'uun jimaan isaanii akka hin geejjibamne godhuun akka gubatu taasisuu isaaniitu himame. Qaamota saamtota hattoota gidduu kana galanii aangoo mootummaa yeroo yeroodhaan wal jijjiiraa dhufe fayyadamuudhaan wal fayyadanii ofii fayyadamaa turan malee uummanni Harargee faayidaa tokko illee irraa kan argatin ta'uu isaa sirriitti beekama jechuudha. Oomishni guddaan uummanni Harargee qabu jimaa ta'uun isaa kan beekamu yoo ta'u garuu sochii daldala jimaa kana bara mootummaa Haayile Sillaasee irraa kaasee mootummoonni dhufaa dabraan akka uummanni diinagdeedhaan humna hin horanneef danqaa turani. Bara Haayile Sillaasee irraa kaasee akkuma daldalli ammayyaan yookaan immoo uummanni daldalatee bu'aa argachuu jalqabeen sochiin jimaa wajjin wal qabatu rakkoo hammaataa keessa ture. Jimaa Harargee bara sanii kaasee bara Haayile Sillaasee irraa kaasee akki itti qabamaa jiru rakkoo hammaataa akka qabu. Mootummaan bara san jirus uummata kana hacuucuu miidhuu akka isaan dinagdeedhaan humna horanne gochuudhaaf. Hongee beelaa yeroo ammaa uummanni keessatti kufe kanaa fi rakkoowwan birootiif gochi saamichaa fi shiraa oomisha uummatichaa irratti raawwatamaa turee fi jiru sababa guddaadhaa jedhu kanneen yaada laatan. Oduu keessa biraatiin biiroon fayyaa Oromiyaatti bana naannoo Oromiyaatti namoonni baay'een dhibee gifiraa fi koleeraan qabamanii lubbuun dabraa akka jiran beeksise. Godinaalee naannoo Oromiyaa jaha keessatti weerarri gifiraa fi koleeraa torban lamaan dabran qofatti namoota 30tti dhiyaatan akka galaafate VON biiroo fayyaa Oromiyaa irraa odeeffachuun gabaaseera. Dhibeen gifiraa ji'a jaha oliif Oromiyaa keessatti mul'ataa ture jedhame. Godinoota Horroo Guduruu Wallaggaa Arsii Lixaa Baalee Harargee Bahaa Wallagga Bahaa Bunnoo Baddallee fi magaalaa Shashamannee keessatti ammallee hedduminaan mul'ataa jiraachuutu ifame. Iddoowwan eerame kana keessa Shashamanneetti garmalee akka ammaatedha gabaas Addis Standard kan mul'ise. Hanga ammaa Oromiyaa keessatti daa'imman 7,600 caalaan dhibee gifiraan qabamanii jiru jedhame. Isaan keessa daa'imman 14 lubbuun isaanii akka darbe kan ibse biirichi weerara gifiraa ittisuuf daa'imman 600 oliif talaalliin marsaa dura akka kennameera. Gabaasni dhaabbata biyyoota gamtoomanii gama isaatiin hanga torban tokko duratti godinoota Booranaa aanaa Abayaatti namoonni 104 dhibee gifiraan akka qabaman mul'iseera. Akkasumas Wallagga Bahaa keessatti qofa namoonni 5 weerara kanaan lubbuun isaanii akka dabarte addeesseera. Dhibeen koleeraa immoo godinaalee Arsii Lixaa, Harargee Lixaa, Gujii Lixaa, Gujii Bahaa, Booranaa fi Harargee Lixaa keessatti illee hedduminaan mul'achaa akka jiru biiroon eegumsa fayyaa Oromiyaa ibsee jira. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo nuti irraa qonni dhaanne kana fakkaata qophiileen OMN kana falitti fufuu ammasitti fayyada.